addunyaa tana irratti kitaaba yeroo jalqabaaf pirezidaantii Ameerikaa sadiin gamaagamameedha. Think and Grow Rich. Pirezidaantii Ameerikaa 26ffaa Theodore Roosevelt, 28ffaa Woodrow Wilson fi 32ffaa kan turan Franklin Delano Rooseveltiin kan gamaagamameedha. Think and Grow Rich. Barreessaan kitaaba kanaa hayyuu, saayintistii, gaazexeessaa, abbaa kalaqaa hojii, abukaatoo fi barsiisaa kan ture. Akkasumas gorsaa pirezidaantii Ameerikaa 32ffaa ta'uun kan tajaajilan nama jaalatamaa kan turan Dr. Napoleon Hill turan. Napoleon Hill kitaaba isaanii kana barreessanii xumuruudhaaf waggaa 25 itti fudhateera. Akkas jedhan, kitaaba koo dubbisee namni hiyyeessa ta'u hin jiru jedhu. Egaa Napoleon Hill dhugaa qaba. Kitaaba kana gaafa barreessuu hojiin isaa yookaan kitaaba kana keessatti waggoota 25f namoota milkaa'oo jijjiirama gurguddoo fidan bu'uura isaanii irraa kaaseet qo'achaa ture. Isaan keessaa muraasa isinitti haa himu. Namni inni jalqabaa Thomas Edison, Henry Ford hanga kutaa 6 barachuun addunyaa tana irratti jijjiirama guddaa kan fide. Obboloota lamaan xiyyaara kalaqan Oliver Wright fi Wilbur Wright. Roosevelt, Wilson, Alexander Graham Bell nama yeroo jalqabaaf bilbila hojjete. Luther Brumbank, saayintistii beekamaa addunyaa. A.W. Will Wears, Robert Dallard, Albert Hubbard fi kanneen akka Dr. Frank Qoteetoo ka'umsa yookaan bu'uura milkaa'ina isaanii addunyaa tanaaf gumaachedha. Napoleon Hill. Anis har'a viidiyoo kanaan qajeelfamoota milkaa'inaa 17 jedhee Napoleon Hill kan barreesse keessaa 7 isaanii qabadhee dhiyaadheera. Maatii koo akkam jirtan? Nageenyi koo isin bira haa ga'u. Viidiyoo tana irraa waan argattuun abdii kootii hanga xumuraatti na waliin tura. Warreen chaanaalii koof haarawaa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warreen dursitanii subscribe gootan immoo viidiyoo koo like gochuu hin dagatina. Chaanaalii koo innaa subscribe gootan mallattoo bilbilaa cinaa jirtu tuquu akka hin daganne. Sababni isaa viidiyoo koo haaraa innaan gadi lakkisu dursee akka isin bira ga'uuf. Amma gara dhimma keenyatti deebinaa hanga xumuraatti nu waliin turaa. Turtii gaarii. Milkaa'ina guddaa yoo barbaadde qajeelfamoota kanneen qabaachuu qabda. Tokkoffaa kutannoo. Kutannoon kaayyoo murteessuun qabxii ka'umsa milkaa'ina hundaati. Kaayyoon kee maal akka ta'ee fi maal akka barbaaddu beekuun milkii yaaduun yaada saniin akka guutamtu si taasisa. Kufaatii irraa si eega. Akka doonii anniisaa dhabdee fi kallattii ishee dogongortee hin ta'in maal akka barbaaddu murteessi. Akkamitti akka argattu yaadi. Achiin booda yeroo hundaa kaayyoo kee milkeessuuf wanta si barbaachisu hundaa godhi. Kan gaafattee fi kan itti dadhabde qofa sirnaan akka argattus beeki. Sammuu kee maal akka barbaadu har'uma amansiisi. Achiin booda isa argachuuf deemsa kee har'a jalqabi, ammuma godhi. Namoonni milkaa'oon kaka'umsa mataa isaanii ni hordofu. Garuu ka'uu isaaniin dura garam akka deemuu qaban ni beeku. Lammaffaa fagoo deemuu. Hanga sii kafalamu ol fi tajaajila fooyya'aa ta'e kenni. Hanga sirraa eeggamu ol hojjedhu. Oggasuma yookaan turtee hojii keen dachaa ni argatta. Sababni isaa tajaajila faayidaa qabeessa facaafattee tokkoon isaanii isaanuma baay'istee hanga baay'een deebi'ee gara kee dhufuun isaa hin oolu. Sammuu kee hojiirra oolchi. Dandeettii fi anniisaa kee beeki. Tajaajila kee eenyutu itti fayyadamaa? Akkamittiin milkeessitaa? Qarshii hin qabu maal jettee hin dhiphatin. Kan barbaachisu tajaajila dhugaa kennuu fi kan barbaaddu ta'uuf fedhii olaanaa qabaachuudha.
Namoonni biroo rakkoo isaanii akka furan yoo gargaarte rakkoo keessa ni furta. Namoonni milkaa'oo baay'een namoota baay'ee warra gargaaruu danda'anidha jedha. Qajeelfamni milkaa'inaa inni sadaffaan amantii xumuruuti. Yaada kee, fedhii kee kan barbaaddu, karoora fi kaayyoo kee gara gochaatti yookaan qaama fi qarshiin kan itti mul'istu anniisaan sammuu keetii amantaa jedhama. Amantiin ogummaa hundaa sammuun akka fudhatu barsiisuun kutaa sammuu guddisuu dandeechu yookaan haala yaada fi ilaalcha kee ittiin dagaagfattudha. Akkas jedha Naapooliyoon Hiil, hiyyummaanis abbaan qabeenyummaatis lamaan isaaniituu ijoollee yaadatii jedha. Amantiin yaada waliin gaafa wal maku sammuun keenya inni dhokataan subconscious mind hollannaa yookaan vibration argata. Gara afuura isaan walqixa ta'etti ni dabarsa. Zan gara dandeettii addaatti jijjiiraa jedha. Amantiin anniisaa samii karaa ittiin argannuu fi faayidaa irra ittiin oolchinu gochuu akka dandeechu yoo amante ni gootaa jedha. If you can believe, you can jedha. 4. Coraa namoota booji'uu danda'u ijaarradhu. Coraan nama gammachiisu, ida'ama amaloota namoota jaalatamoo ta'an, namoota namaan walii galuu danda'an, namoota gaarummaa qabaniiti jedha. Duraan dursa ofitti amani. Kan akkamii taata? Atumti kan amanti san taata. Gara sammuu namoota birootti ilaalchi yookiin yaadonni dabarsitu jechoota dubbattuu fi kan fakkaachuudhaaf yaaltu caalaa waa'ee kee baay'ee dubbatu yookaan mul'isu. Xaariin keessa keetii burqa yookaan madda. Sammuun poozitiiviin bu'aa yaadati. Yaadan, miiran fi xiyyeeffannoon xaarii uumuu ni dandeecha. Coraa jaalatamaa si'ii fi namoota biroo gammachiisuu danda'u ijaaruun barbaachisaadha. 5. Kaka'umsa ofii kee qabaachuu. Ofii kee sadarkaa barbaaddutti geessuuf itti gaafatamummaan sirra jira. Sadarkaa irra jirtu kanaan itti fufuu yookaan jiraachuu yoo hin barbaanne waan hundaa ofii kee gochuudhaaf ka'uu qabda. Eenyuyyuu jireenya barbaaddu akkasiif kennu eeguu hin qabdu. Hojii kee namoonni biroo akkasiif hojjetan hin eegin. Jajjabinaa fi kaka'umsa nama tokkootu osoo hin eegin kaka'umsa keetiin kan sirraa eeggamu hojjedhu. Milkii barbaadduuf gatii barbaachisu kafaluuf kutadhu ka'i. Dalagaa kee to'adhu kan jalqabdee fi kan karoorfatte xumuruuf akkasumas kaayyoo kee bira ga'uuf anniisaa keessoo ijaarradhu. Ofitti amani. Humna qabdu hundaan kaayyoo kee milkeessuuf ka'i. Eenyuyyuu akkasi jajjabeessu hin eegin. Eenyuyyuu hin abdatiin. Ati ofii keetiif gahaa akka taate amani. Yaadi. Karoora kee baasi. Karoora kees guyyaa guyyaan hojiirra oolchi. Guyyaa guyyaan kaayyoof karoora kee laali. Guyyaa guyyaan kaayyoof karoora kee jiraadhu. Ofii keen kaka'umsa uummadhu. Hojii jaaladhu. Eenyuyyuu akkana godhi akkas godhi osoo siin hin jedhin atumti beekii gochuu kan qabdu godhi. Namni kamuu yaada isaan hanga hojjetuttii fi kaka'umsa isaatiin waa gochuu hanga hin dandeenyetti yookaan waa gochuu hanga hin kaanetti bilisa mitii gabrummaa jala jiraa jedha Naapooliyoon Hiil. Qabxiin inni 6ffaa xiyyeeffannoo yookaan attention isa jennuun san. Xiyyeeffannoon anniisaa sammuu hundaa gurmeessuu fi anniisaa gurmaa'e kana waan tokkoof oolchudha. Of to'achuu qofaan kan argamudha. Fedhiidhaan yeroo filatteef sammuu kee waan tokko irra oolchuu baradhu. Achiin booda iccitii anniisaa fi guutummaa ni argita, ni beektas. Sammuu kee waan barbaaddu irratti akka xiyyeeffatu godhi. Isaanis jiraachuu jalqabe. Wantoota hin barbaanne hundaa dhiisi, ni yaadinis. Xiyyeeffannoon kan barbaaddu jaalalaan hojjechuu irraa ni argama. 7ffaa fi inni xumuraa of to'adhu. Of to'achuun yookaan of bituun
Of bituu jechuun of irratti sammuu ofii irratti olaantummaa argachuu jechuudha. Humna yaada nama kamuu shakkii tokko malee guutummaan guutuutti to'achuu danda'udha. Carraa mataa keenyaa dandeettii murteessuu fi yaadaa fi gochoota keenya maal akka ta'uu qaban dandeettii murteessuu qabna. Yaadota kee yoo to'attee fi miira kee yoo hooggante xumura kee ni murteessita. Jireenya kee to'adhu ati waan yaaddu sana. Maatii koo hanga ammaatti waan na waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo itti aanuun qajeelfamoota milkaa'inaa Naapooliyoon Hiiliin barreeffaman kan hafan qabadhe isiniifan dhiyaadha. Qajeelfamootan amma isiniif laadhe keessaa kamtu isinitti tole? Koomentii irratti naaf barreessaa nan dubbisa. Hanga ammaatti waan na waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga ol agarutti nagaan naaf turaa. Baay.